Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota badhaasa moobaayiltiif akkuma muuziqaas reekti isinii godhus barumsaas isinin barsiisuuf qophiidhaan isinin jedhe akkasumatti yeroo maalii kan jettaniif barumsa biraatiin isiniif dhufe barumsa ajaa'ibaati jechuudha. Barumsa maali kan jettaniif barumsa addaati jechuudha. Habbaa lama yookaan barumsa lama of keessaa qaba inni tokko jechuudha. Makmaaksa Oromootaa fi akkasumatti seenaa saabotaa jechuudha. Seenaa saabotaa appilikeeshina tokko osoo hin ta'in appilikeeshina habba lamarraa yookaan adda addaan kan isin barsiisu qabadde isiniif dhufe mee warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan chaanaala keenya galaa isinin jaa erga gama chaanaala keenya dhufte waan baay'ee as jalaa barattaa jettee yaada jechuudha. Barumsa as jalaa barattu hangan qabu barumsa hortee akkasumatti barumsa reekti muuziqaa reekti angodee baay'ee as jala jira jechuudha. Kanaaf kana hunda as jala argachuuf YouTube kanaan wal baruudha si gaafata jechuudha. Kanaaf YouTube kana subscribe erga gooteen booda waan baay'ee as jala barattaa jettee yaada. Appilikeeshina quraana irraa barattu jira as jala. Appilikeeshina moobaayila akkan xalafamne gootee wanta yookaan tiifattooniitu as jala jira. Appilikeeshina kana guutuu argachuudhaaf eessattiin deemaa kan jettuuf appilikeeshina kana guutuu argachuudhaaf gama chaanaala badhaasa moobaayiltiif dhufu qabda jechuudha. Kanaaf appilikeeshina kana guutuusaa yeroo takkatti yookaan barumsa kana guutuusaa yeroo takkattiin irraa barachuu barbaada jennaan asuma jala dhufta jechuudha. Viidiyoo adda addaan pilaayiliistii jala isiniif kaa'een ture jechuudha. Kanaaf dubbii isinitti dheeressuu hoyyaafilee dhiifamaan isin jaa gama barumsaa ceenu isin jaa. Appilikeeshinii inni tokko kanuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Asirratti argaa jirtan kaniin ani xiyya isiniif itti qabu iddoon xiyya isiniif itti qabu argaa jirtan iddoo kana jechuudha. Seenaa sahabotaa akkuma isin argaa jirtan akka namaa galuuf geengoo irra isinii taa'e jechuudha. Seenaa sahabotaa asirratti seenaa sahabotaa irraa barachuu barbaannaan irraa barattan isinin jaa jala seennee haa isin agarsiisume. Seenaa sahabotaa irra cuqqaase obsaan eegadaa kunoo asitti na dabarsaa jechuudha. Seenaa sahabotaa eegala irratti seenaa sahabotaa kan gubbaa irratti argaa jirtan mee yeroo takka xiyyaana isin agarsiisu seenaa yookaan sahabota kurnan asirratti argaa jirtan jannataa gammachiifamanii jedha. Sahabota kurnan jannataan gammachiifamanii jedha. Isaan kun eenyuu fi eenyu as jalatti argatan? Isaan kun eenyuu fi eenyu kan jettaniif seenaa Abubakrii, seenaa Umar binu Khattaab, seenaa Usmaan binu Affaan as jalatti baay'ee argaa jirtan jechuudha. Kanaaf akkuma seenaa yookaan sahabota kurnan jannataan gammachiifaman eenyuu jee namni isin gaafate mee eenyu jettan? Kanaaf yeroo qabdu sanatti yeroo itti fayyadamtee kanaaf bartee barsiisuu qabda jechuudha. Seenaan sahabota kurnan kana fakkaata. As jala gaddeemtee waan baay'ee baratta. As jala gaddeemtee akkasuma argaa jirtan seenaa Aliyyi ibnu Abi Xaalib, seenaa Xalhaa binu Ubaydullaa jedha. Jaffaan seenaa Zubayrii ibnu Awwaam, torbaffaan seenaa Abdurrahman binu Awf, saddeettaffaan seenaa Sa'ad binu Abi Waqqaas, saglaffaan seenaa Sa'id binu Zayd, kurnaffaan seenaa Abu Ubeydaa binu yookaan ibnu Yaharraa. Kanaaf appilikeeshina baay'ee as jala argachuu dandeessan ammallee appilikeeshina dabalataa as jala jira jechuudha. Kana as jala argachuu dandeessanii isinin jaa. Appilikeeshinni baay'eedha asiin gataafee jechuudha. Appilikeeshina kana guutuusaa yeroo takkatti argachuu barbaadan taanaan gama xumuraa bakka nan xiyya isiniif itti qabu jechuudha. Iddoo nan xiyya isiniif itti qabe appilikeeshina dabalataa as jala jira. As jalatti isinillee ni argattan Ustaas Raayyaa fa'aa kunis appilikeeshina baay'ee of jalaa qaba. Appilikeeshinni kun guutuun kan barumsa of keessaa qabanii Abdurrahmaan Hussein fa'aa ustaazota keenya beekamaa warreen seenaa ambiyoota barsiisan hundi as jalatti argaman. Kana guutuu jechuudha as jalaa argachuu dandeessan. Kana guutuu as jalaa argachuu dandeessan isinin jaa. Viidiyoo tanarratti barumsa baay'eetu jira waan ta'eef barumsa kana arraaf kan qabannu uuma seenaa sahabotaa kurnan jannataan gammachiifamanii kana qofarraa kan barannu ta'a jechuudha. Ammoo kan itti aanu goonaa jechuudha. Kan itti aanu appilikeeshina kan isa dabalataa viidiyoo ta'an irratti isiniif qabadhee dhufa. Kanaaf mee isa tokko irratti qo'aasa ilaalu. Fakkeenyaaf akkuma isin argaa jirtan jeetii yaada seenaa Abubakrii kan inni xiyyeedhaan isiniif oolu jiraan eegatanii isa kana irratti qo'aasame yookaan irra dabaa jechuudha. Kunoo maashaallah asitti nu dabarsee jira jechuudha. Iddoo nan xiyya isiniif itti qabu kana ilaalaan Abubakrii yookaan
akkuma isin agartee waan isiniin qabu Abubakar Siddiq afaan Arabaatiin afaan Oromootiin seenaa Abubakar as jalatti namni tokkolleen tola nuuf hin oolle kan tolu nuuf ooleefis harka isaa kan nuti hin deebi'iniif yookaan deebi'iniif hin jiru Abubakar malee abbaan Bakrii galata inni nu biraa qabu rabbiitu nurraa galchaa guyyaa qiyaamaa hedduu as jalaa barattan jechuudha. Akkasumatti asumaan gama rasuula keenya irratti illee salaatu buufadha sallallahu alaihi wasallam nabii keenya nabii Muhammad jechuudha. Akkasitti warreen amantaa biraatillee akka ashamaa harka fuun isin jenname hayyee gama viidiyoo biraatiin walitti hanga tachaanutti nagaan turaan isin jaa.